السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء عارفوني كبجم توتا في جالتم توتا كيا بكا جرتني سلام تانتي يتوني رغاتي اسم برا كيسو سنجيجا هرانتنا مال كبتة دفتة يجون كيسو وانا نولمني وانين كبتة دفعة هرانتنا واي تلا أورو شوبي واي قولن شودي أسوان اللي خنرا واني برات اللي بيبتو اللي غاهونو باتي جرتي خنرا إسي اللي باتي وان جرتو isin tuni nada walte turte kono halele nada walte arale nada walte garpin ga isin naga rabbin base kanarra bakka garte ega tola oro show tuma majiru kana amma golol chawdi tuma muta ayu asmanu golol chawd akamiti tuma muta akamiti wan kana yetta jechun gesan ga akuma itu fajira ayu kanarra golol chawd bakka garte echuda tola absise tola echuda haraka garte متخاي تلان alkani guya bishara pame tuma maira ju anara isalle gagaru badin inni balleselle haballesu namni takko ega haballese anara ida sanelle oga siri sanelle era hisi sanne jiran ega siri raisan isakano ge oga tumani oga isakana chafakani magadin disin namni guyara oga bishana maratti nake nama tuma wala inno konesil manamati garu anara adamnisa yo gujata kalamate sanichi ni ganje yadana kamata yetti anara golol chawd kanonto gode chu duga anagode kapsise jira haye mujango ni yo isan sanarkatti duwe bodo enyu tuwan kana tikaba muta enyu wan kana tirakatuta golol chawd yechu golol chawd yo mujango duwe inene sakat echuda jirenyisa hinjiru echu anara namne kone wan takka gani fi garte isa kana kapsise ega rai siri tan rai siselle yom chasan gaddisio jangu bishara bani hamama kaisette juda bishara bani tumaira ne juda ammo yo sababa kana jangu ni kandu tate kana tigafatamu golol chawd achiboda ennis asara oga wan jagana gode unde isa tu kafata juda anara golol chawdis jirenyisa hinjiru aras boros jireenyi golol chawd arraachitti badee jira jechuudha. Kanarra jaalatamtoota fi hordoftoota keenya kanarra oga gola aartii Oromooto maal jee gola aartii Oromoo wanni inni jee killee fi oga tola Oroosho harka wal keessaa qabanii kanarra hayyee ati maaltu si galchi oga yoo harka wal keessaa qabaannes namni kun ilmi namaa tokko dogoggoruun inni jira balleessuun inni jira. Kanarra eega inni balleesse jechuudha. Mujaan kun badiisaa isaan qabsiisanii kana godheefis obboleettisaati. Isaan kun bakka walirraa dhaqan hin qaban jechuudha. Duraan walitti jechuudha. Aaneenis obboleettii tolaa qabaa jechuudha. Yoomma sababa kanaan inni kun kaduu taate biyyattillee namni waliin dhiyeessu jechuudha. Kan biyyaa namni biyyaa waliin sababa kanaa waliin bee waltumaa jechuudha. Hayyee gola aartii Oromootu as deebi'ee biiftuu fi killee asumaan toora Oroosho harka wal keessaa qabanii yoo wal keessaa qabaannes rakkoon qabu kanarraa nuti waan takka uumama jiru dubbannu waan hin jirre lafaa kaane hin dubbannu jechuudha. Biyyoon tuni golol chawd kun hangam takka isii tana jechuudha ogguree taa'u turte. Jawaal isii irraa fuudhee waan irraa fuudhee jechuudha taa'u turte namatti godhee namni kun eeguu turte hayyee arraan tana baatee eegachii baatee hoo baatee rabbiin eegachii baase akkanaa hojii naafillee dawwaltee akkanaa beetiin jira jettee jechuudha baay'ee takka miyyoon suni rakkoo hamtuu keessaa baatee naafillee dawwaltee wajjin haasofnee jirraa jechuudha. Kanarraa golol chawd wanni inni gartee godhe tun isuma qabatti. Golol chawd musaddasa tokkoon jechuudha. Musaddasa isillee amma dura irraa fudhanii turan. Kanarraa musaddasa bakka jiru nabira jira. Yoo barbaadde naatutu musaddasa san biiftuudha naatu kannaa yoo san ta'e nabira jira kun musaddasni hayyee eega san irraa fuudhamellee nabira jira niin kannaa fi rakkoon qabu jechuudha. Kanarraa yoo san hin ta'ino isin nama dhalaati eega akkas taate anka dhiiraa jiraaf kun biiftuu ha dhiiraa naatu jiraaf bakka isin rakkatte bakka isin gartee jechuudha tumamtetti bakka isin roorrifamtetti naatutu bira jira jechuudha. Rakkoon qabu san golol chawd ammoo isa gaafanii fi gartee agarree akka gartee
bashoo gartee hantuuta ariitee qabdutti akkasitti ariine isaa deemaa jechuudha. Jireenya isaa keessa jireenya isaa gartee mataa isaa facaasa naaf facaasaa dhalaarraan fakkaattu anarraa fakkaatti. Kanarraa asumaanu baga Rabbiin nagaan si baasee egaa kaleellee jeetan jiraa biiftuun har'a garuu gammachuudhaan naaf ta'uwaltee wajjin haasofnee jirra. Kanarraa waa takka ijaaddeeni waa takka rakkateeni jawwaalaan osoo hin ta'in kana osoo tasaalaan hin ta'in qaamaanillee anillee ulii si wajjin jira si biraan jira abbaan fedhee osoo dubbate kunoo naatos si jira biiftuun naas si jira takka of hin dhaamatin naas si jira jechuudha. Hayyee kanarraa Gololchoot eeganii fi gartee miyyoota mucaa kana dhaqee gartee obboleettiin gartee aanillee waliin fuudhanii geessan hayyee namni barbaachisee mucaa kana jechuudha. Waan biyya tana keessa tureef gololchoot barbaachisee arabaanis afaan arabaatis sirriitti waan beekuuf haasawee jechuudha. Mucaa kana qabsiisee jechuudha. Mucaa kana qabsiisee hayyee bakkee inni gartee waan itti godhame kana inni kun dhimma isaatiif lafaa kee ittiin goone waan kana jechuudha. Kan itti godheef akkuma beekamu jaartii isaati miyyoo jaalattee jechuudhaan lafaa kee jechuudha itti godhe jechuudha. Hayyee itti godhe eeganii fi qabsiisee irraa hiisise mucaa kana fide irraa hiisise namni kun akkasitti mucaa kana cafaqee tumee ilma namarraa jireenya ilma namarraa baasanii sun ulee ilma kun guddifatu jechuudha mucaan sun. Hayyee mucaan kun fayyee jira aaneen kun fayyee jira maaliif mucaa kana eegee irraa siiriin hiikamte maaliif gatindiisin awona gaansi habaasu mucaa gara maatii keetii deemu yoo jeen bareedaan jaa gololchoot. Kanarraa ammoo mucaan kunis jireenya isaa du'aa fi jiruu jidduu jiraachuudha. Laafaadhaa jechuudha tolaan kun. Hayyee namni kun halkanii guyyaa kana hogguu dhibbata akka yoo numatti maa'uudhaan ilma namaatti inni kunis jechuudha. Miidhan yoo du'insi taates akkanumatti kunoo sababuma tuminsaa kanaan sababuma cafaqaa kanaan du'a mucaan kun. Hayyee maaliif ajjeesuu barbaadan isaan? Tolaa kana maaliif ajjeesuu barbaadan? Obboleeyyanu yookaan namni hojii dhalatanu waan kana eeganii fi jechuudha. Qabeenya naataatu wanfeeta naataatu yoo inni kun isa kana miidhe namni waa godhu numa jirallee dhugaadha. Kanarraa mucaan kun akka inni du'u maaliif barbaadan? Kanarraa yoo mucaan kun miidhame yookaan mucaan kun yoo cabe yookaan mucaan kun yoo asiin ka du'u taate biyyatti namni wal fixu ta'a jechuudha. Hayyee hankana hunda godhe gololchooti. Gololchoot atis jireenya kan kee akkatti siin haftu jechuudha. Jiruun tantee akka siin haftu numa baate jechuudha. Hankana hunda godhe numa baate. Hayyee rakkoon qabu kanarraa inni gololchooti jechuun namni inni itti roorrise namni itti rakkise namni inni dhiiga namaa dhidhimse hedduu jira jechuudha gololchooti. Kanarraa miyyoo tanaas silaa sababa isaatiif nama garuu dhalaa taateef malee odoo dhiira taatee miyyoon tun arraas hin jirtu silaa jechuudha dhabamsiisee jira jechuudha. Hayyee inni kana hunda jechuudha jawwaala isii irraa buusee jechuudha isii tana cafaqanii jechuudha asiin kan ga'e yuutuuba isiitis irraa fudhanii namatti godhee sababiyyoon tun achi keessa rakkattee jalaa garuu ammaan tana osoo isaan rafanii halkan jalaa baafattee kuttee jechuudha. Jalaa baafattee kuttee rabbiin isii baasee baga rabbiin nagaan isii baasee jenna. Kanarraa isiin garuu kana hunda jechuudha goosise yookaan haadha manaa gololchooti. Namni kun beekadhu waan gartee jaalattu takka yookaan yoonii fi kan dhabu taate dhugaadha. Kanarraa kana hunda jechuudha sababa gololchaatti taate jechuudha biyyoon tun. Sababa gololchaa wanni kun hundi irratti mudatee wanni kun hundi irratti ga'ee jechuudha. Kana hunda yookaan rakkoo guddoo tana sababa gololchaatti kan isirra ga'e. Hayyee wanni kun eega isirra ga'e isiin tun intala dhalaati rabbiin baasee jira baga rabbiin isii nagaan baasee. Kanarraa ammoo asumaanuugaa aaneellee seeriin gartee irraa hiikamtee jirti. Eega irraa hiikamtee booda inni kun ammaan tana gara fayyaa deemaa jira malee waan biraatii miti jechuudha. Kanarraa
eegarraa qabde hiikamte fayyuu jira. Eega inni kun fayyuu jira maaliif mucaa kana ajjeesuu barbaadan? Odoo dhugaadha mucaan kuni qaba argamuu baate aaneen kunillee akkanaan itti wanni kun itti hammaatte dhugaadha. Mucaa kana hanqi inni irraa eegutti cafaquu goomu jiraati tumuulleen dhugaadha. Haa tumamu. Eega waan kanarraa heessisan booda maaliif mucaa kana tumsiisan? Isaan kuni kanarraa namni tokko namni obboleessaa jiraate ilma namaa waa akkasiin godhe jechuudha. Ayyee isaanummaan kunu mujirima inni abbaan isaatis adeerri keenyallee akkamitti mujirima jechuudha. Ayyee kanarraa mucaa kana ayyee soddaa isaaniiti maaliif akka ajjeesan maaliif yookaan namni birii yeroo gadaatu kunoo maaliif mucaa kana gadi dhiise maa tumsiisa? Ififillee tumu namuma hanga namni isaa hojii kanatti tumu maatti dhiisa. Kanarraa garuu waan hundaafuu wanni kuni jechuudha kan kana hunda fidee duraan garuu innis tolaalleen baafatee bakka inni jiru akkuma nu ilaa baafatee jechuun dhabame gaafasan jechuudha. Kanarraa garuu walachootti waan lafa gartee haalaan keessa deemee beeku qabsiisee eegarraa kaga dindiisin hadiisee mucaan san gadhiisuun karratti jiraatu yookaan walachooti. Walachooti eega qabsiisee bitee mucaa san irraa eegame gadhiisuudha. Namatti kanneen mucaa kana maaliif akka namni ajjeesu godhu. Asumaanuu kaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya wallahi har'aan tana warri qabannee dhufne hunda wanneen qabadhee dhufe kana fakkaataa warreen viidiyoo tana hanga ammaatti nu hordofaa jirtan baay'ee galatoomaa isin jenna. Warreen gartee asumaanuu sababa gololchuu darraabsaa jirtanillee galatoomaa isin jedha waan biraa isin jedhu kanarraa wanni kana hunda fide gololchuuti malee waan biraa. Gololchuutiitu balaa guddoo sana waan kana hunda fide jechuudha. Gololchuut arraas borus inni garuu leenca keessan ta'us nuti leenca keessan hin dhiifnuusi gaafa rabbi nu garsiise kanaan irrumaa kafallaa asumaanuu isinitti illee dheerinee jira. Asumaanuu hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Warreen maatii keenyaaf hariyaa taatanillee kunoo maatii keenyatti warreen dabalatamanillee baay'ee galatoomaa isiniin jecha warreen gartee yuutuuba keenya kanaafillee hariyaa taatan yuutuuba keenya kanatti dabalamaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan nuuf turaa isiniin jedha.